Hayyee kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa kana afaan Oromoo dagaagsuudhaaf akkasumas afaan Oromoo barsiisuudhaaf qophii adda ta'e qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophiin kunis kutaa kutaadhaan kan isiniif dhiyaatu ta'a. Afaan Oromoo guyyaa har'aa kan nuti waliin ilaallu maalummaa afaanii fi amaloota afaanii ta'a jechuudha. Kutaa lammaffaa keessatti immoo sirna qubeessuu afaan Oromoo fi sagaleewwan dubbii afaan Oromoo qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Afaan Oromoo barsiisuu kutaa kutaadhaan kan itti fufu ta'a. Kanaaf toora yuutuubii sabaa afaniin hordofaa isiniin jecha kallattumaan gara barnootichaatti isin dabarsinaa. Barnooticha faana turtii gaarii. Hayyee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hawaasa afaan Oromoo baruu barbaadanii har'a karaa onlaayiniidhaan barnoota afaan Oromoo kennuuf isin fuulduratti argameetiin kan hin jiru. Maqaan koo Damee Mogos Tolaan jedhama. Barnoota afaan Oromoo kutaa kutaadhaan qoqqooduudhaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa kutaa tokkoffaa keessatti afaan maali kan jedhu maalummaa afaanii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Eeyyiin egaa kutaa tokkoffaa keessatti afaan kan jedhu waliin ilaalla. Afaan meeshaa wal quunnamtii dhala namaati. Afaan meeshaa wal quunnamtii dhala namaati. Marree adeemsa namni ittiin yaada isaa waliif qoodu wanta sammuu isaa keessatti argamu gadda isaa, gammachuu isaa, dhabuu isaa, argachuu isaa fi kanneen kana fakkaatan ittiin waliif qoodu afaan jennee waamna. Afaan hunduu waliigalteedha. Waliigaltee hunduu garuu afaan miti jedha. Marree jaljeessi bukumsee, waraabessi yuusee, qamaleen kofaltee, jabbiin mar'attee, saanis mar'attee walii galu moo walii hin galan? Walii galu. Marree jabbiin gaafa mar'attu haati fiigaa dhufti. Haatis gaafa mar'attu jabbiin gara haadhaatti ni fiigdi. Marree walii galani moo walii hin galle? Walii galaniiru. Walii galteen kun garuu afaanii? Lakki afaan miti. Inni kun mallattoo yookaan sagaleedhaan waliigaluu isaaniiti. Fakkeenyaaf mana barnootaa keessatti bilbilli gaafa bilbilamu barataan yeroo daree seenuutti daree seena. Yeroo wayitiin tokko dhumuutti wayitii tokko dhume, wayitii lamatu dhume, boqonnaatu ga'e jedhamee bilbilaan waliif galama. Bilbilli kun afaaniiree? Lakki afaan miti. Kanaafuu waliigaltee hunduu afaan miti. Afaan hunduu garuu waliigalteedha. Eeyyiin egaa kan itti aanu amaloota afaaniiti. Amaloota afaan qabu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Amaloota afaanii keessaa tokko afaan ni dhalata, ni guddata, ni du'aa jechuudha. Kana jechuun afaan ni dhalata kan nuti jennu afaan duraan addunyaa kanarra hin jirre yookaan afaan haaraan garee hawaasaa tokkoon dubbatamuu gaafa jalqabu afaan ni dhalatee jenna. Inni kan biraan afaan ni guddataa kan jedhudha. Afaan ni guddata jechuun ammoo fakkeenyaaf afaan sabquunnamtii hawaasaa gaafa ta'u, afaan mana hojii mootummaa gaafa ta'u, afaan kitaabileen garaagaraa ittiin maxxanfaman kanneen akka asoosamaa, kanneen akka kitaaba barnootaa yoo ittiin maxxanfamanii fi afaan qorannoof qo'annoo gaafa ta'e afaan ni guddatee jenna. Inni kan biraan amaloota afaanii keessaa afaan ni du'aa kan jedhudha. Afaan ni du'a kan nuti jennu yookaan afaan tokko du'eera kan nuti jennu afaan jechuun maal jechuudha jennu? Meeshaa wal quunnamtii dhala namaati waan jenneef dhalli namaa afaan sanatti hin gargaaramu taanaan afaan sun ni du'aa jechuudha. Kanaaf egaa akka Itoophiyaa yookaan immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti afaan gaafaat amma addunyaa kanarraa dhabameera jechuudha. Kana jechuun dubbataan afaan sanaa hin jiru jechuudha. Afaan tokko dubbataan afaan sanaa guutummaa guututti yoo lafa kanarraa dhabame afaan sun ni du'ee jenna jechuudha. Afaanis osoo hawaasni isaa jiru yookaan uummanni isaa jiru du'uu ni danda'a. Akkamitti yoo jenne
sabni tokko afaan isaa dhiisee afaan saba kan biraa dubbachuu, ittiin barreessuu, dubbisuudhaaf tajaajilarra yoo oolche, afaan kan isaa dagachaa yoo deeme, baroota dheeraadhaaf haala kanaan yoo itti fufe, afaan isaa sun ni du'a jechuudha. Kanaaf afaan ofii guddifachuun immoo dirqama lammii sanaati jechuudha. Inni kan biraan amaloota afaanii keessaa afaan akka feeteedha kan jedhudha. Lammaffaa irratti kan nuti ilaallu afaan akka feeteedha. Afaan akka feeteedha jechuun akka barbaannedha jechuu sana qofa miti. Afaan akka feeteedha kan nuti jennu bakka bu'aa fi bakka bu'amaa gidduu firoominni dhiigaa yookaan firoominni dhalootaa hin jiru jechuudha. Kana jechuun ammoo bakka bu'aa fi bakka bu'amaa fakkeenyaaf jecha gabatee gurraacha jedhuu fi gabatee gurraacha kana gidduu firoominni dhiigaa tokkollee hin jiru. Sababni isaa afaan Ingiliziitiin blackboard jenne, afaan Oromootiin immoo gabatee gurraacha jenne. Kanaaf iyyuu osoo akka addunyaatti gabatee kanaa fi maqaa gabatee gurraacha jedhu gidduu firoominni dhiigaa osoo jiraate akka addunyaatti maqaa tokkicha qabaata ture jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo akka isaaf tolutti gabatee gurraacha jedhee moggaase. Uummanni Ingilizii immoo akka isaaf tolutti blackboard jedhee moggaase jechuudha. Kanaaf maqaadhuma keenyaa fi nu gidduu mataasaa firoominni dhiigaa tokkollee hin jiru yoo barbaanne jijjiiruu dandeenya jechuudha. Uummanni Oromoo ammatuundi dur dhagaadhaan bishaan jedheera ta'e nutis har'a bishaan jennee waamna jechuudha. Kanaaf afaan akka feeteedha jechuun bakka bu'aa fi bakka bu'amaa gidduu firoominni dhiigaa hin jiru jechuudha. Inni kan biraan afaan seera mataasaa qaba kan jedhu amaloota afaanii keessaa sadaffaa irratti kan ilaaludha jechuudha. Afaan seera mataasaa qaba jechuun fakkeenyaaf seerri afaan Oromoo fi seerri afaan Ingilizii bakka itti wal fakkaatus qaba, bakka itti wal hin fakkaannes qaba. Walumaa galatti afaan Oromoo sirna sagaleelee isaarraa ka'ee, qubeewwan isaarraa ka'ee, akkasumas hamma jechaatti caaseffama barreeffama jechaa fi himaatti seera mataasaa danda'e qaba jechuudha. Fakkeenyaaf afaan seera mataasaa qaba kan jennu keessatti afaan Oromoo keessatti qubeewwan dubbifamaa qofaa isaanii hiriiranii hiika tokkollee nuuf kennuu hin danda'ani. Afaan Ingilizii keessatti garuu fakkeenyaaf jecha sky jedhu, cry jecha jedhu kana yoo fudhanne dubbifamaan qofaa isaadhaa barreeffamuudhaan hiika qabaatee jira jechuudha. Afaan Oromoo keessatti garuu dubbifamaan qofaa isaa dhaabbatee hiika tokkollee kennuu hin danda'u. Inni kan biraan afaan Ingilizii keessaa yoo fudhanne gaafa barreeffamu jecha sport jedhu gaafa barreessinu dubbifamaa lamaan jalqabe, dubbifamaa lamaanis xumure jechuudha. Afaan Oromoo garuu dubbifamaa lamaanis jalqabuu hin danda'u, dubbifamaa lamaanis xumuruu hin danda'u. Kanaaf seerri afaan Ingilizii isa ayyame, seerri afaan Oromoo immoo hin ayyamne jechuudha. Kanaaf afaan kamiyyuu seera mataasaa qaba jechuudha. Seera barreeffama mataasaa, seera dubbii mataasaa qabaa kan jedhudha. Inni kan biraan afaan ni ergifata kan nuti jennudha. Afaan ni ergifata kan jennu. Afaan maal ergifata yoo jenne afaan sagalee yookaan qubee fi jecha walirraa ergifachuu danda'a. Fakkeenyaaf afaan Oromoo keessatti sagaleewwan akka paa, vaa, zaa fi tsaa ergifanneetu itti fayyadamna jechuudha. Zhaa dabalatee jechuudha. Kanaaf qubeewwan yookaan sagaleewwan kana kan nuti ergifannee itti fayyadamnuuf maaliif yoo jenne addunyaa faana jiraachuudhaaf, saayinsii fi teekinooloojii faana tarkaanfachuudhaaf yeroo baay'ee afaan kan ergifatu dhimma bittaa fi gurgurtaa keessatti, daldala keessatti, walitti dhufeenya biyyootaa keessatti yommuu walitti dhufnu jechoota kana waan fayyadamnuuf sagaleewwan kanaaf yookaan immoo jechoota akka ergifannu nu dirqamsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf jechoonni afaan Oromoo ergifannee itti fayyadamnu keessaa paastaa, poostaa, vaayireesii jennee jechoota kana ergifannee afaan keenya keessatti dhimma itti baana jechuudha. Kanaaf sagalee yookaan qubee fi jecha ergifanna jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan Amaaraatiif jechoota hedduu ergiseeti kan inni jiru. Afaan Amaaraa jechoota fakkeenyaaf kanneen akka addababayii, abbaa warraa, qabattoo, sangaa, faayidaa fi
fi kanneen kana fakkaatan afaan namaaraa ergifatee yookaan afaan namaaraa afaan Oromoo irraa ergifatee dhimma itti ba'a jechuudha. Kanaaf afaan ni ergifata kan jedhu amaloota afaanii keessaa isa tokkodha. Inni kan biraan afaan hunduu walqixa kan jedhudha. Shanaffaa irratti kan nuti ilaallu afaan hunduu walqixa. Afaan hunduu walqixa jechuun ammoo afaan hamma ergaa hawaasa sanaa dabarsuu danda'etti amma odeeffannoo yookaan saba sana ibsuu danda'etti afaan hunduu walqixa. Afaan hunduu walqixa gaafa jennu garuu sadarkaa hin qabu jechuu miti. Sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa, sadarkaa sadaffaa jenneen hin tarteessinu jechuu miti. Fakkeenyaaf afaanni Oromoo akka Afriikaatti sadarkaa arfaffaa irratti argama. Akka afaanota hundeen isaanii Afriikaa keessa ta'etti ammoo sadarkaa sadaffaa irrattidha kan inni argamu. Afaanota 1000 ol Afriikaatti dubbataman keessaa afaan Oromoo sadarkaa arfaffaatti argama jechuudha. Kanaaf egaa afaanota hedduu caala jechuudha. Kana jechuun sadarkaan keenya osoo hin taane hamma aadaa hawaasa sanaa, eenyummaa hawaasa sanaa ibsuu danda'etti afaan hunduu walqixaa kan jedhudha. Inni kan biraan afaan ni baratama kan jedhu amaloota afaanii keessaa isa tokko. Afaan ni baratama jechuun ammoo namni dandeettii afaan baruu waliin dhalata malee afaan waliin hin dhalatu. Fakkeenyaaf daa'ima Oromiyaa keessatti dhalate tokko gara namoota afaan Ingilizii qofa dubbataniitti geessine osoo guddisne daa'imni kun afaan Ingiliziitiin afaan hiikkata yookaan afaan Ingilizii baratee guddata jechuudha. Ammatuu daa'ima tokko biyyoota yookaan ardiiwwan biraa keessaa, ardiiwwan Awurooppaa, Ameerikaa keessaa finnee Oromiyaa keessatti guddisne ammoo afaan Oromoo baratee guddata jechuudha. Kanaaf afaan ni baratama kan jedhu amaloota afaanii keessaa isa tokko. Tolegaa kan nuti guyyaa har'aa waliin ilaalaa turre afaanii fi amaloota afaanii ture. Maarree afaan meeshaa wal quunnamtii dhala namaati jenna. Akkasumas amaloota afaanii afaan ni dhalataa, ni guddataa, ni du'aa. Afaan akka feeteedha. Afaan hunduu seera mataasaa qaba. Afaan hunduu walqixa. Afaan ni baratama. Afaan mallattoodha kan jedhaman waliin ilaalaa turre. Eeyyeen gaaffileen shaakalaa kanatti aanuudhaan isiniif dhiyaatu. Gaaffileen shaakalaa kana koomentii jalatti deebii isaa kennaa. Nu hordofaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Maarree yeroo itti aanu yookaan kutaa lammaffaa keessatti immoo sirna barreeffama afaan Oromoo fi sagaleewwan dubbii afaan Oromoo qabannee isiniif dhiyaanna. Ammasitti nagaan nuu tura.